السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسمتون هردفتون برتسارو ماب. الحمد لله نجا كوت نجاني كي خنجر الله كن كبجادا بكير سمرت نجا. egaa daawwattoota kiyyaa barumsarraa kana keessatti waan isin barsiisu haala piroofaayilii feesbuukii keessan akka namni riipoortiin goone sikuritii hidhachuu yookiin sikuriitiidhaan qollifachuu dandeessan isin barsiisu. Egaa daawwattoota kiyyaa egaa sikuritii kana godhatanii piroofaayilii keessan sikuriitiidhaan qolloftanii jechuudha. Namni piroofaayilii keessan riipoortiillee gochuu danda'u. feesbuukii keessanillee namni riipoortii godhee isin irratti cufuu hin danda'u jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala kiyyaa faarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa yuutuub chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsni asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadha achi booda ol kajjattuu irratti gochuun dagatanadha. Akkasuma barumsaan garraadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenuudhaan viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhibe barachuu dandeessanii barumsi keenya isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii jajjabeessuun dagatanadha. Egaa gamanumaan gama barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti nafaana turaan hordofaa isin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa feesbuuk keessan sikuritii godhachuuf yookiin qollofachuudhaaf jechuudha. Akka namni garaagaraadhaa piroofaayilii keessa laalee riipoortii isin godhuu hin dandeenye qollofachuudhaaf jechuudha. Feesbuuk keessa irra galtanii achi booda sarara sadii irratti kilikni gootanii achi booda gadanii buutanii seeting inde piraayiveesii kana kilik gootanii ammallee seeting iska jiru kilik gootanii ammallee as gadi laanguweej ka jiru kana kilikni gootanii ammallee language for buttons kan jiru kana walaa kana kilikni gootanii ammallee haala kanaan lugaa hunda saniif fidee jedhe galee amma wanti gochuu qabdan jechuudha. Lugaa gara biraa jijjiiruu qabdan jechuudha galee feesbuuk keessan sikiritii gochuudhaaf lugaa saada ingiliffarraa yookiin ingiliffarraa arabifarraas gara lugaa biraatti jijjiiruu qabdan jechuudha. Lugaan amma isinitti agarsiisu wanti jechuudha galee lugaa kana gaan dubbisuun danda'u lugaan kun kan eessaa akka ta'e maa baadhif المهم كنو ملكتا خايتا يجور سنغالي وان تنفكاتو رات كان دوتو يجور سنغالي تنارات كليكني غوتاني كنا مرات تنارات يجور حالا كان لغا فيسبوك كسني يجيرو قبدا يجور سنغالي اما ديبتني سرات تنارات كليك غوتاني اما لي بروفايل كسنت كليك غوتاني اما لي تقوا سيتنا كليك غوتاني اما لي حالا كان سنيف ده يجور سنغالي اسرات كنو فكين ulfiidha jirte jechuudha. Fakkiin bantuudha sinigalee fakkii ulfii osoo hin taane fakkiin bantuudha maftaa jechuudha. Barreeffamicha gaa waan jiruun beekuu siniif dubbisuu danda'u. Almuhim haalumaan amma sinitti agarsiisu kanaan bakkumaan amma sinitti agarsiisu kana dhooftan jechuudha sinigalee. Fakkii maftaa sanarratti kilik gootanii ammallee barreeffama inni rungaadhaan jala jiru kana jechuudha sinigalee. Asolitti kunoo fakkii ulfii baasee jira jechuudha maftaa qollufuudha jechuudha sinigalee. Amma kan gadii kanarratti kilik gootanii ammallee kan mogadii kana kilik itti gootan jechuudha. Egaa haala kanaan amma qollofamee jira jechuudha. Sinigalee qollofamee jira sikuritii ta'ee jira jechuudha piroofaayiliin feesbuuk keessanii jechuudha sinigalee. Amma deebitanii lugaa isaadhaa yoo jijjiirtan rakkoo hin qabu jechuudha. Sinigalee haala kanaan of duuba deebitanii jechuudha bakkuma silatti lugaa jijjiirsanitti asirratti kunoo fakkii siitingii kan fakkaatu tana irratti kilikni gootanii ammallee siitingii tan mashiinii irratti kilikni gootanii ammallee bakka gartee lugaa jijjiiran kanarratti kilik gootanii ammallee kanuma walaa kanarratti kilik gootanii ammallee kunoo haala kanaan lugaa barbaadaniiti dhiyeeffachuu dandeessan jechuudha sinigalee. Feetan arabiffa ta'e feetan ingiliffa ta'e lugaa fayyadamtan jijjiirrachuu dandeessan jechuudha sinigalee. Yeroo jijjiirratan irraa sin jalaa hin badu jechuudha. Irraa hoo badeettanii akka yaanii waan hin jenne jechuudha sinigalee hin badu sinigalee. Egaa daawwattootaan kiyyaa sinigalee jeetan abdii qabaa barumsa keenya irraa asirratti raawwataa barumsa biroota nagaa walitti deebinutti barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa ta'an sabskiraayib godhadhaa waan hordoftaniif galatooma.